daawwattoota keenya akkuma beekamu goobee dalaguudhaaf qophiitti kan itti jirru aadaa kana mul'isuudhaaf karaa shinooyeetti karaa goobeetiin sagantaa baay'ee dalagaa kan isaan jiranii asitti immoo miseensa hawwisoo guddatu saannatee keessaa shubbistuu fi weellistuu hamtuu qamaruu wajjin tarbiita isaa xumxuun wajjin tura. Mee adda qamaru mee haala goobee kanarratti yaada qabduu fi sirna goobee kana immoo fuulduratti haala kamiin akka deemaa jiruu fi fuulduratti immoo goobee kana eessan ga'uudhaaf shinooyyii kana isinillee shinooyyii kana dalaydanii dhiironni immoo goobee dalagu haala kana fuulduratti akkamitti guddachuu danda'a haalli amma irra jirtan maal fakkaata maal keessatti argamta? Dhugaa dubbachuuf hawwisoo guddattu saannatee fi aanaa bobbarraayi hawwisoo guddattu saannatee akkuma maqaa ishee aadaa ishee guddisuudhaan waa hundayyuu guddisuudhaan beekamti. Akkasuma amma aadaa ofii mul'ifachuudhaaf bobbarras naanna'aa turanii amma gara magaalaa salphaa aanaa sinaanaa keessatti argamtutti argamna. Sa'aatii kanarratti aadaa keenya uummata Oromoo barsiisnaa uummatni Oromoo nurra haa baratu jennee salphaa keessatti argamna. Gammachuun akka dabarsinu abdii qabna jechuu barbaada. Galatoomii ayyaana gaarii siin jenna.